Wantoota kana sadeen beekuun jireenya kee keessatti baay'ee si fayyadu. Tokkoffaa, yaada namootaan gatii kee madaalin. Abbumti fedhe dhufee yommuu gatii kee tilmaamu of safaruudhaaf kiiroorra yaabuun qabdu. Dursitee gatii kee beekuun sana booda namooti waan itti fakkaate yommuu jedhan lakki kun gatii koo miti jettee diduu danda'uu qabda. Namni hundumtuu ilaalcha mataa isaa qaba. Hundumtuu waa'ee keef yaada qabu kan mataa isaatii qaba. Namooti dhufanii yaada isaanii gaafa sitti himan sanarra dhaabattee of madaalta yoo ta'e tasumaa jireenyi kee nagaaf tasgabbii argachuu hin danda'u. Dursitee gatii kee haala yoo beekte namooti gatii baay'ee guddaa ta'e yoo siif kennanis hangas maras hin dinqu. Yoo gatii sin madaalle siif kennanis yookaan baay'ee si tuffatanis baay'ee sitti hin dhaga'amu. Namooti hundumtuu yaada mataa isaanii ilaalcha mataa isaanii qabu. Sanarra dhaabatanii gatii kee tilmaamu waan itti fakkaate siin jedhu jechuudha. Kanaafuu waan dubbatan kan dubbatan yeroo sanatti muudiirra jiran irra dhaabataniiti. Namni tokko yoo gammadaa jiraate si jajuu danda'a. Yoo itti tolaa miti ta'e immoo yaada hin taane siif kennuu danda'a. Kanaaf yaada namooti siif qabaniin tasumaaf hin madaalin. Yaadni isaanii kan isaaniiti. Dhaggeeffadhu garuu hin fudhatin. Dooniin tokko kan liqinfamu yommuu galaanarra deemu miti. Yommuu galaana san of keessa galchuu jalqabuudha. Bishaanni sun amma keessa isaan galletti oomaa tokko si miidhuu hin danda'u. Namoonnis yaada fedhan siif qabaachuu danda'u. Kan si miidhu sana miti. Gaafa gurra kee bantee isaan dhaggeeffatte, gaafa yaada isaanii keessa keetti galchite miidhamuu jalqabda. Amma sanan goonetti eenyuyyuu yaada fedhe yoo siif qabaate sun dhimma kee miti. Lammaffaa, waan hundumaa ofirraan baratiin. Ija banadhu namoota naannoo kee jiran ilaali. Dogoggora isaanii irraa baradhu. Amma kuftutti kufaatii namaarraa barachuu hin dandeessu yoo ta'e jireenya kee keessatti aarsaan barbaachifne baasaa oolta. Namootaaf shaalli dogoggora namootaarraa baratu. Gowwoonni ammoo dogoggora ofii isaaniirraa baratu jedhama. Amma gubatti argitutti akka biddi nama gubuun baratu yoo ta'e sun gowwummaa keeti. Bakka namooti kanaan dura si dursanii kufanitti atis deemtee dhattee kan kuftu yoo ta'e ati barataa cimaa miti. Bakka sana laallattee irraa gortee darbuu yoo dandeesse dhugumatti jireenya irraa barachuu hin dandeessa. Amma sanan goonetti garuu milkaa'inni kee lafarra harkifata. Waan tokko galmaan ga'uun yeroo dheeraa sitti fudhata. Amma dandeessetti namoota si dura jiran irraa baradhu. Ija banadhu namoota laali. Dogoggora isaaniiti kan jettu irra hin deebiin. Jabina isaanii immoo jalaa fudhadhu. Isaan irraa laalitii jabina isaanii kan kee godhachuuf cimi hojjedhu. Ilmaaf shaalli dogoggora abbaa isaarraa barata. Akkuma jabina abbaa isaatii irraa baratu hanqina abbaa isaatii irraas sirriitti barata. Kan isaaf hanqina ture ilma isaaf jabina ta'uu yoo hin dandeenye abbaaf ilma gidduu garaagarummaan hin jiru jechuudha. Namoota si dura jiran caaluu ni barbaadde yoo ta'e ija banadhu sirriitti isaan ilaali. Badii isaanii irraa barachuu yoo dandeesse balleessitee sirreessuuf yeroo sin fudhatu. Sadaffaaf inni xumuraa hiriyoota sin fakkaanne wajjin hin oolin. Amalli ni barama malee ni dhaalama miti. Namoota amala yaraa qabanii wajjin yoo oolte amala sanaan dhaalamuuf yeroo sitti hin fudhatu. Amma dandeessetti namoota sirra caalan namoota akka isaanii ta'uu barbaaddu wajjin ooli malee namoota duubatti si gototan ga'umsa kee gaansanii wajjin maabaran ijaarratiin. Burtukaana tortore burtukaana fayyaa wajjin yoo keessi isa dhukkubsataatu fayyatu hin taane burtukaana fayyaa qabutu dhukkubsata. Akkasumatis namoota malantaanii qaban wajjin ammuma ooltu amala sanaan carraan dhaalamuu keetii baay'ee bal'aadha. Nama ol ba'ee jiru kuffisuun baay'ee salphaadha. Garuu nama kufee jiru lafaa kaasuuf humna guddaa barbaada. Sammuun keenya uumamaan wantoota negatiivaaf bakka olaanaa kenna. Kanaaf viidiyoo TikTok irratti argitan keessaa isa baay'ee nama jibbisiisu, isa abaarsa yookaan isin aarsu amma dhumaatti dhaggeeffattanii fixxu. Isa gaarii isin barsiisu immoo daftanii scroll gootanii dabarsitu. Sammuun keenya wantoota poozitiiva caalaa wantoota negatiivaa bakka kenna. Hojiirra oolchuufis isa negatiivatu baay'ee salphataaf waan ta'eef. Kanaaf namoota amala yaraa qaban irraan fagaattu yoo ta'e sammuun kee dafee amala san ofitti fudhata. Amala sana bartee godhattee atis akkuma isaanii gochuu jalqabda. Bakkuma isaan oolan akkuma isaanii taata jechuudha. Kanaaf tasumaa hiriyoota akka isaanii ta'uu hin barbaanne wajjin hin oolin. Wajjin oolteennaan akka isaanii ta'uun kee dirqama waan ta'eef bakka jirtan maratti fayyaa guutuunaaf qabaadhaa.